Nitini waan biraa godhaa jirtan siyaasa dhiisaa siyaasni akkanaa siyaasni fokkataan dhiiga ilmaan Oromootiin taphattan ilmaan Oromootiin taphattan ilmaan Oromoo kun galaana ta'e isin nyaata waan akkanaa dhiisa wal sossobuu dhiisaa jara kenna hawaasa keessan isin caala Tigreen waggaa 27 biyya san unkuraa turte gaafa asii Oromoon itti ka'ee biyyi jibbe bar ummata ofii keessa galtee dhokatte bar isin galee miti aangoon tun ergisa boru yoo irraa kaatan hawaasa kana jalatti dhokatuun keessan hinaaf akka fagoo waan jirtan isiniif fakkaata malee akka aangoon guddaa isiniif fakkaata malee boru yoo isinii gamte akka taraasaa maasaraan sun isin harkaa miliqe aangoon kun isin harkaa miliqe akkuma Geetaachoo Raddaa faanti aqaletti galtee kan argite haadhaaf abbaa ofii jala dhokatte kana boru Oromiyaa keessatti miliquun keessan hinaafukko dirqama bar dirqama galta akka kana miti wallahi dirqama galta bar 4 kiloon bar mililikiin gane mililiki Itoophiyaa san uume gane bar 4 kiloon gantuudha ana isinitti hima wallahi 4 kiloon gantuudha 4 kiloon mililikiin gane 4 kiloon Hayila Sillaasee gane 4 kiloon Hayila Mangistuu Hayila Maaram gane 4 kiloon Mallasaa gale Mallasaa osoo waa takka jedhin osoo ittiin qufa'in sammuu itti dhoose aangoon ergisa isinii galee miti kanaaf ummata keessan kana karraa imimmaan haqa ummanni waan biraa isin gaafataan jiru sarraatanyaa manatti naaqaxiraa isin hin jedhaan jiru gibira narraa qannataa isin hin jedhaan jiru suuta itti dhufna warshaa daabboo naa dhaabaa isin hin jedhaan jiru isin gaafataan jiru ifaa isin gaafataan jiru kaarabaa isin gaafataan jiru Oromoon nagaya barbaada jedhaa jira zayitii barbaadaa jiru sukkaara barbaada nagaya isin kadhatee dhabe waggoota 5 jaan darban kana osoo isaan nagayaaf booyan alagaan dhufee morma irraa ciraa jira Arsii keessatti qabeenyi akka jiruun gubataara mana gubataara loontu qalamaara dubartii gudeedamaara ummata buqqee bosona keessatti dhalaara sinigalee miti waan harmeen sirkaati fi harmeen salaale keessa jirtu yoo rabbiin tokkochi rabbiin guddaan dubbate malee ummanni dubbatee fixuu hin danda'u namni dubbatee fixuu hin danda'u jechuudha rabbiin tokkochi yoo dubbate malee waan ummanni sirkaati fi ummanni salaale keessa jiru waan Oromiyaan kutaa garagaraa keessa jirtu jechuudha sinigalee kanuma barattoota hiitanillee akka gadhiistan kabajaan isin gaafannaa Dr. Abiy Ahmed kaleessa fiideen gadda ijoolleen qabamtee hin jirti ijoolleen qabamtee tun dhahaa qabatteeti miti kan baate boombii qabatteeti miti qawwee qabatteeti miti kan baate daftaraa fi qalama isaanii akkuma duraanitti karaa nagayaatiin sagalee uummata isaaniitiif ta'anii wanti hiitanii mana hidhaa keessanii hidhaan furmaata hin ta'u ijoolleen barnoota isaanii akka barattuuf ijoollee hiitan gadhiisa asumaan kabajaan isin gaafannaa ijoollee hedduutu hidhame waan ta'eef wanti ijoollee hiitanii ijoollee reebdaniif hin jiru ijoollee gadhiisa kuni furmaata hin ta'u yoomillee furmaata ta'uufillee hin danda'u ammallee ummanni nagaa isin gaafataa jira ammallee deebisnee ummanni kun osoo ummanni baqa yaa'ii hin barbaadu ummanni akka duraanitti hiriira bahee dhahaa darbachuu maal godhuu hin barbaadu nagaa barbaadu kun hundinuu harmee Oromiyaatiif jedhameeti ummanni kan callisee nagaa isin gaafatu jiru gabbee isin cabsu wallaalee osoo hin ta'in aangoorraa guyyaa takkatti isin buusuu danda'a ummanni Oromoo hedduudha waan ta'eef garuu ummanni kuni kan barbaadu nagaa harmeen Oromoo kan isin gaafachaa jirtu nageenya gaafachaa jirti akkamitti nagaaf marii barbaachisa silaa nagaa barbaadan nagaa barreeffamaa osoo hin ta'in nagaa marii osoo hin ta'in nagaa hojii barbaanna jechuudha hojjedhaamii nagaa irratti waa'ee nagaa barreessuu fi waa'ee nagaa haasa'uu fi ummata nagaaf jennee hiriira baasne jechuu dhiisaati ummata miskiina aduu keessatti ummata beelaan garaa balleessan achitti aduu keessa dhaabdanii nagaaf jettanii osoo hin ta'in silaa nagaaf yaaddanii guyyaa tokkotti nagaa fiduu hin dandeessan jechuudha nagaa fiduudhaaf wanti beellama nama qabsiisu hin jiru yoo qabsoo yaa'ii biraa ta'e malee fuuxaan maan ummata kiyya qaaliif gaarii hundumti keessanuu yoo akka tanii qaamni dhaga'u jiraate namni dhageeffatu jiraate amma nuti koo wal dhageeffachuu dadhabne wal tuffanna isinii galee ka miidiyaarra jiru wal tuffata ka aangoorra jiru wal tuffata ka bosona jiru wal tuffata wal laalle walumarraa dhalannee wal laalle kanaafi akka carraa ta'ee qaamni sagalee keenya kana dhageeffate nu tuffachuu baatee jiraateef hundumti keessan namni 1700 as jirtan kun hundumti keessan sheer godha tokko amma namni maraataa afaan usee uummal nuti maraannee miti bar waa takka barbaannee miti bar nuti
nuti nagaya qabna fakkeenya nuti rifuuji asira dhugaa tokko yoo isinitti hime yaa in biyya keessa ka hukum kanaatiif makii haadha faaxee faa warra biyya kana jiruuf bareeda bara maaliif UN dhayxee biyyi kiyya nagayan qabu manan qabu malan qabu Ameerikaa deemuu barbaada Kanaadaa deemuu barbaada baqataaf bar yaa in biyya keessa bareeda nuti garuu dantaa kenna miti Ameerikaa deemuu miti nuti kaayyoon kenna Kanada, Australia deemu miti nuti. Ini nagaya ummata keenna himanne miti nuti. Asitti akkuma taanatti biyya baqaa kana keessa jireenya dhuunfaa keenna jiraata harmeen Oromoo akka nagayaan gabbaatee galtuu barbaada. Wallahi baqataa Keeniyaa jiruuf, ka Kaayiroo jiruuf, everything biyya baqaa rifuu jiraaf bar balaan biyya keessaa bareeda bar. Deemtee mootummaa himatta suuraa kana agarsiifte indazaa adeella. Fedhii kenna miti nuti. harme achi bootu keezii godhanne Ameerikaa, Kanaadaa, Austraaliyaa deemuun hawwii kennas miti, fedhii kennas miti. Ameerikaa yoo barbaanne gaaf rabbi nu geesse deemna, no problem. Kanaadaa ummata kennati, hawaasni kenna nagayaan galee